abdii jireenya kooti wabii koo gaafa rakkinaa iddoo boqonnaa kooti gaaddisaa koo lafa onaa guyyaa muddama kooti fira dursee kan dirmatu dhokkataa yaada kooti gad fageessee kan hubatu baay'insaa gaaddisaa qoraattiidha innaniitti maqee darbee naan taane iddoona boqochiisu keessi koo gaafa dadhabee saba koo dhiibbachuu barbaade dhaqee nama sabee galaa miidhamni saba keetti ta'uurraa inni keessaa natti caalaa wabii koon si godhadhaa sichi naaf hin ta'u namni dhuftaa koo gara kee dhufaa sitanii hirkadhaa'anii wabii koon si godhadhaa sichi naaf hin ta'u namni dhuftaa koo gara kee dhufaa sitanii hirkadhaa'anii jireenya Yoko baratera si wajjira mariyata Goftamu Chiti kozino so garfagese sitti mata Jirenya Yoko baratera si wajjira mariyata Goftamu Chiti kozino so garfagese sitti mata Matirkate bufna nariki ke lafana kase Yaho guyara ke na Jesus ko situ kopese Silalle badena pa barbada me yu nargamu Arki sajalala ke bimalyano yadatamu Uftaku Kolun sitigala dandae ko banjiratu Ijako Raketan ulfuudha hitan jajjabina argadhu baroota kan baay'ee abdaadde gaafadhee waddinan dhabee miltolfoo warraan wajjin adeemu nagadamee gaafan dadhabee Kokorum bayate garana mota wallufe mugari diga maga bada indala lalafe Tokkumma eeggachuudha walii fuusuun danda'anii Icciitii gabaabasu obbolaalee waan ammeessanii Jireenya waliif kan abdataa mal wal miidhuuf karaa barbaadu dadhabuuf Wali gammadu kiyyoo kaanii wal gaadu hinaafa Effachuun guddaate walirratti ka'uun baay'eedha gatamu Ajjecha obbolootaaf sababiin wal isaaniidha Abdii koo yeroo hundumaa amanaan laakoo jireenya Sitti hirkadhee gaabii qabu Arki kee faanaan dadhabu Abdii koo yeroo hundumaa amanaan laakoo jireenya